Ashamaa harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu jenna. Akkam jirtu? Namni ni dhalata, ni guddata, ni du'a. Osoo hin guddatinis umurii daa'imummaa yookaan ijoollummaatti du'uu danda'a. Dhalootis duutis seera uumamaati. Hagamillee guddinniif qaroominni saayinsii uumamaa gadameessa haadhaatiin alatti gola qorannoo yookaan laaboraatoorii keessatti nama uumuun kan danda'ame ta'us duuti garuu akkuma itti fufetti jira. Saayintistoonnis du'a hambisuuf ganamaaf galgala ol ba'anii gadi bu'anii ifaajjuun qorannoo geggeessuu irratti argamu. Hanga sagantaa kana qopheessinutti argannaan ifa ta'e hin jiru, kan borii garuu hin beeknu. Namni sababa ijoo ta'an lamaan du'aa kanneen jedhan jiru. Isaanis balaa uumamaaf balaa namtolcheeti. Balaa uumamaa kan jedhaman umuriidhaan raaguu, dhukkuba, taateewwan uumamaa kan akka lolaa, abomboleettii, sigigaachuu lafaaf kanneen kana fakkaatanidha. Haa ta'u malee balaan bishaaniin, abomboleettiin, sigigaachuu lafaatiin fi kanneen kana fakkaataniin qaqqaban balaa uumamaa osoo hin taane balaa bu'aa hojii dhala namaati kanneen jedhan hedduudha. Akka yaada kanaatti dhiibbaa bu'aaleen hojii dhala namaa uumama irraan ga'aniin uumamni sirna madaallii ishee irraa maquun balaa akkanaa qaqqabsiisti. Kanaaf balaa uumamaa wanti jedhamu hin jiru. Balaa qaqqabuuf itti gaafatamummaan isaa kan dhala namaati malee kan uumamaa miti jedhu. Balaa namtolchee kanneen jedhaman keessaa adda durummaan kan lubbuu namoota miliyoonaan lakkaa'amanii du'aaf saaxilu ammoo waraana. Qophii keenya kanaan Itoophiyaaf Eertiraan gara waraanaatti seenuuf ta'innaa mata duree jedhu irratti waan qopheeffanne isin biraan geenya. Haga xumuraatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Waggoottan 20 dura Itoophiyaaf Eertiraan waldhabdee daangaan wal qabatee lola gaggeessaniin lubbuun namoota 80,000 haga 100,000 ta'u darbuu isaa maddeen ni ifoomsu. Ammaan kanas walgaareffannaan biyyoota lamaan gidduutti jiru biyyoota lamaan kana gara waraanaatti seensisu jira kanneen jedhan hedduudha. Qabxiiwwan ijoo waraanni Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti uumamuu akka malu agarsiisan keessaa tokko hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaati. Sabab isaas qabxiilee waliigaltee kana keessatti argaman keessaa dhimmi humnoota alaa hidhatan naannoo Tigraay keessaa ba'uu qabu kan jedhudha. Dirqamni kana raawwachiisu ammoo kan mootummaa federaalaa ta'a. Qabxii kanaan humnoota alaa kan jedhu eenyu akka ta'e ifatti maqaa hin eerin malee walwaraansa humnoota federaalaa fi TPLF gidduutti ganna lamaaf adeemsifame hordofee loltoonni Eertiraa fi humnoonni milishaa faannoo Amaaraa humnoota mootummaa federaalaa cinaa hiriiruun TPLF kan waraanan yoo ta'u, erga waraanni lubbuun miliyoonotaa ittiin darbe kun waliigaltee Afrikaa Kibbaa magaalaa Piriitooriyaatti mallatteeffameetiin booda loltoonni Eertiraa daangaa Itoophiyaa gama naannoo Tigraayitiin jiru akkuma qabatanitti jiru. Humnoonni milishaa fi faannoon Amaaraa akka heera mootummaa biyyattiitti jechuudha kutaalee qaama naannoo Tigraay kan ta'an Walqaayitiif Raayyaa akkuma qabatanitti jiru. Bara 1961tti ture addi bilisa baasaa uummata Eertiraa yookaan jabaa jedhamu Eertiraa bilisoomsuuf qabsoo hidhannoo kan jalqabe yoo ta'u adda bilisa baasaa kanas nama Hamiid Idriis Awaatee jedhamutu hundeesse. Qabsoon hidhannoo Eertiraa walaboomte hundeessuuf geggeeffames lubbuu hedduun itti wareegamee qabsoon hidhannoo waggoota 30 erga geggeeffamee booda bara 1991tti Asmaraan bilisoomte. Turtii ganna lamaa booda jechuunis bara 1993tti Eertiraan biyya walaboomte ta'uu dandeesse. Bara 1965tti Yuunivarsiitii Haayila Sillaasee duraa yookaan kan ammaan kana Yuunivarsiitii Finfinnee damee barnoota injiinaringii seenee waggaa tokkoof kan barate bara 1966tti barnoota addaan kutee gara addi bilisa baasaa uummata Eertiraa qabsoo hidhannoo itti gaggeessutti kan imale Isaayyaas Afeworqi guyyaa gaafa Eertiraan biyya walaboomte taatee eegalee hanga sagantaa kana qindeessinutti duree Eertiraa ta'uun biyyittii bulchuu irratti argama. Inumaayyuu heera mootummaa malee. Bara 1991tti mootummaan Abbaa Irree Dargiin aangoo irraa bu'e. Addawaawiin TPLFtiin durfamu yeroo aangootti dhufeettii fi bara 1993tti Eertiraanis biyya walabaa ta'uu ishee hordofee biyyoonni lixaa durooman keessattuu Ameerikaan fedhii ishee keessoo biyyootaatii qabdu kallattiif alkallattiin eeggachuu fi dhugoomsachuuf naannoo gaanfaaf baha Afrikaatti mootummaa jabaa ta'e tokko ijaaruuf Ameerikaan caasaa tiim jedhu kan hundeessite. Gabajeen kunis Turaabii
Isaayyaasiif Mallas jechuudha. Turaabiin kan du'e yoo ta'u Isaayyaasii fi Mallasii gidduutti lolli lubbuu namoota 80,000 olii galaafate geggeeffame. Lola kanaanis Mallas Isaayyaas irratti olaantummaa gonfachuu danda'e. Ameerikaanis hariiroo ishee duree Itoophiyaa Mallas Zeenaawii waliin jabeeffatte. Eertiraa biyya baay'een uummata ishee miliyoona 3,760,000 ta'uu qabduu fi bal'inni lafa ishee iskweer kiiloomeetira 1,117,600 ta'e hoogganu Isaayyaas bara 1993 hanga bara 2000tti lola suukanneessaa Itoophiyaa waliin gaggeesse. Lolli kun lola hooggantoota TPLF fi Isaayyaas gidduutti gaggeeffame kanneen jedhan hedduudha. Lola kana booda hanga muummeen ministeeraa Abiy aangootti dhufetti hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa addaan citee ture. Isaayyaas hawwii olaantummaa Mallasiin duraa fudhatame deeffachuuf Eertiraa jabduu taate baha Afrikaattis dhiibbaa jabaa uumtu ijaaruuf Itoophiyaanis akka biyyaatti dadhabduu akka taatuuf dhagaa hin fonqolchine hin qabu. Humnoota mootummaa irratti finciluun qabsoo hidhannoo gaggeessan leenjisuu fi hidhachiisuun beekama. Akka agarsiistuuttis ABO fi Arbanyooch Gimboot 7 jedhamu waggootaaf kan leenji'aa turan Eertiraa keessatti ture. Yeroo ammaa kana immoo lola kaaba Itoophiyaatti waggoota 2 taasifame akka carraatti fayyadamuun loltoonni Shaabiyaa daangaa Itoophiyaa qaxxaamuruun naannoo Tigraayitti bakkeewwan tokko tokko to'atanii jiraachuun isaanii ni himama. Kana malees Isaayyaas Afwerqii humnoota finxaaleeyyii faannoo Amaaraa leenjisuu fi hidhachiisuun kan isaan tumsu yoo ta'u, humni alidilee faannoo Amaaraa kunis yeroo ammaa raayyaa ittisa biyyaa waliin lola keessa seeneeti kan jiru. Humnoonni finxaaleeyyii faannoo Amaaraa kun walii galtee nagaa mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF hordofeeti raayyaa ittisa biyyaa waliin gara wal waraanuutti kan seenan. Dureen Eertiraa Isaayyaas Afwerqiis waliigalteen Piriitooriyaa kun Itoophiyaa keessatti nagaa waaraa fiduu hin danda'u jechuun gama sabaa himaaleetiin irra deddeebiin ennaa dubbatus ni dhaga'ama. Haa ta'u malee hojiirra oolmaan waliigaltee nageenyaa qabxiilee 12 qabuu fi Afrikaa Kibbaa magaalaa Piriitooriyaatti Sadaasa 2 bara 2022 mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti mallattaa'e kun garuu loltoonni Shaabiyaa daangaa naannoo Tigraay keessaa akka ba'an kan godhu malee ulaagaa kamiinuu walabummaa Eertiraa fi uummata ishee irratti dhiibbaa qaqqabsiisu tokkollee hin qabu. Ameerikaa dabalatee biyyoonni dhiyaa biroo fi dhaabbileen idil addunyaa loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa akka ba'aniif irra deddeebiin gaafachaa turan ittis jiru. Haa ta'u malee gama mootummaa Abiy Ahmediitiin garuu loltoonni Shaabiyaa kun naannoo Tigraay fi daangaa birmaddummaa Itoophiyaa keessaa akka ba'aniif hanga qophii kana qindeessinutti gaaffiin ifatti dhiyaate jiraachuu ragaan mul'isuu hin jiru. Mootummaan Dr. Abiy Ahmed maaliif loltoonni Eertiraa akka naannoo Tigraay fi daangaa Itoophiyaa keessaa ba'aniif hin gaafanne gaaffii jedhus uumeeti jira. Gaaffii maaliif jedhu ilaalchisees yaadota garaagaraatu eerama. Yaadota eeraman keessaas mootummaan Itoophiyaa lola waggaa 2 geggeeffameen walqabatee dinagdeen biyyattii daran waan dadhabee jiruuf Isaayyaas loltoota isaa daangaa Itoophiyaa keessaa akka baasu gaafatamee yoo dide carraan gara waraanaatti seenuu guddaa ta'uu mala. Kanaaf ammoo mootummaan Abiy haala amma keessa jiruun qophii ta'uu dhabuu danda'a. Kanaaf of qopheessuuf yeroo bitachuuf callisa filate ta'a. Yaadi biraan akka sababaatti dhiyaachuuf malu ammoo rakkoon nagaaf tasgabbii naannolee biyyattii hedduu keessa jiru yoo Isaayyaas waliigalteen Piriitooriyaa Itoophiyaaf nagaa waaraa hin fidu jechuun akkuma dubbatu hunda loltoota isaa daangaa Itoophiyaa keessaa baasuuf fedha dhabeessa yoo ta'e mootummaan Itoophiyaa lola waraana bilisummaa Oromoo waliin geggeessuu fi ammaan kana ammoo finxaaleeyyii faannoo Amaaraa waliin itti jiru mootummaan lola biraatti akka hin seenneef danqaa guddaadha. Kanaaf ija jabaatee ifatti Isaayyaasiin loltoota kee daangaa Itoophiyaa keessaa baasi jechuun kan isatti ulfaate ta'uu mala. Haa ta'u malee qabxii kanarratti mootummaan federaalaa kallattiinis ta'e alkallattiin Eertiraa waliin lola keessa jiraachuun isaa hubatamuu qaba. Kunis tokko loltoonni Eertiraa ammaan kanas naannoo Tigraay keessatti gocha saamichaa kan raawwatan ta'utu himama.
Qabxii inni biraan ammoo bakkeewwan to'annoo loltoota Eertiraa jala jiran keessaa namoonni 10,000 kitilatti lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiru. Kunis akka tooftaa waraanaatti fudhatamuu danda'a. Qabxii inni biraan Itoophiyaan Eertiraa waliin lola keessa kan jirtu ta'uu ishee qabatamatti mul'isu deeggarsa hidhannoo fi leenjii Isaayyaas hidhattoota faannoo Amaaraatiif taasisudha. Kun ammoo raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii hidhattoota kana irratti fudhatu yeroo gabaabaa keessatti akka hin goolabneef gumaacha guddaa qabaata. Kanaaf Isaayyaas birmaddummaa Itoophiyaa sarbuun dhimma keessoo biyyittii keessa seeneeti jira. Dhimma loltoota Shaabiyaa naannoo Tigraay keessa jiran kana ilaalchisees muummichi callisuu kan filatan ga'umsaaf humna waraana isaanii cimsachuun loltoota Shaabiyaa kana waliin gara waraanaatti seenuuf kan karoorfatan fakkaata. Lola kanas akka carraatti fayyadamuun buufata doonii argachuuf karoora qabatan galmaan gahachuuf itti fayyadamuu maluu kanneen jedhanis ni jiru. Muummichi buufata doonii argachuuf humna fayyadamuu akka danda'an dubbataniiru jedhamee miidiyaalee hawaasaa irratti qoodamaas tureera. Dhimma buufata doonii kanaa ministeerri muummee ifatti dubbachuu baatan illee hariiroo dureewwan lamaan gidduutti laafaa dhufe kana hammeessuu irra darbee gara waraanaatti akka seenaniif sababa ta'uus danda'a. Haa ta'u malee Itoophiyaan haala amma keessa jirtuun kallattiin gara waraanaatti seenuuf dura rakkoowwan keessoo ishee furuu qabdi. Marii nagaa waraana bilisummaa Oromoo waliin eegalames itti fufuu qaba. Kun hin ta'u taanaan Eertiraa waliin kallattiin gara lolaatti kan seentu yoo ta'e biyyittiif gama hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaatiin gaaga'ama guddaa qaqqabsiisuu mala. Kun kanaan akkuma jirutti ta'ee dureen Yuunaayitid Arab Emireet tibbana Itoophiyaa daawwatan Muhammad bin Zaayid akkuma kanaan dura muummee Abiyyi Ahmadii fi Isaayyaasiin walitti fiduun shoora olaanaa baatan hunda ammas hariiroo hooggantoota lamaanii laaffachuun isaa himamu deebisanii cimsuuf ni hojjetu kanneen jedhanis ni jiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo taatan qabxiiwwan ijoo Itoophiyaa fi Eertiraan gara waraanaatti akka seenaniif sababa ta'uu danda'an akkanaan qopheessinee isin biraan geenya. Waan hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii YouTube Finfinnee Multimedia like, share, subscribe godha. Finfinnee Multimedia madda seenaaf odeeffannooti.